يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي أوه نصر ندكبي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي ددفي أوه نصر ندكبي يا من يا من يا من يا من من ما دمفتين أني من جتين وسوسبا ترته مار الرهان شبين سبيران نبوته سبيران شبين كان نبوته هن شبين نبوته لبو مكدوته هن شبين نبوته أهم لبو مكدوته شتار روبان دوركو منا غبا غوته سلا خاته في الرامنا غبا بوته سئلا درانو مقومت فوته ما توما سجران هنگه ملي مكان دوته مالواني نونغو غوته ندفته هنچبي يا ربي يا ربي وهنغو نصرين ودكبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبلغين إسلاما بك جرتن مرت خندي هودا خن فغو جرتن تقا قدان كيسن duraan dursee assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eegaa nagayni rabbii bakka jirta maratti isin haadha qabu. Arraanta nagaa sheekha kiyyaa wajjin sheekh Abdoosh, sheekha keenyaa, munshida keenyaa, qabsaawaa ummata keenyaa waa'ee nagaya islaamummaa irratti marii gabaabduu takka qabna. Inshaallah hanga dhuma sagantaa teenyaatti nu wajjin turaa isiniin jenna. ميغا شيخ خيا ما شاء الله غارنتنا ربين بغا ربين ولا نديفسه الحمد لله رب العالمين. ما اسلام ما في نغينيا وانجو رتي ارندنا هوغا غرو الدنيا تنا نمو نغي براتيتو نما براتيتو واي نغيا نوهي مجرا نما براتو نغيا اسين قراسيف نجي اكهاتي علمون هادانكا امما خوتو كتي دالني سيبرتي كتي داني سيبرتي تتن نما برانو قرايسو جرا مي واي خنرتي مال جتا واي نغيني اسلام خنافي اسلام في نغيني رتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. وبلين إسلاما بكجر تلندتي نجار رحمني ربي اسم برهاجراتو ربي سناتيسو هاسوني ما تدرين هاسو خينيا إسلام مان نجايا إسلام ما مال فكاتا يجورتي هاسو نجي بليز خيا ودلائي أحمد جتشورا خنا معفو إسلام ما جتشون نجايا جتشون إسلام ما جتشون نجايا جتشون hiikummaan islaamummaa jechummaan kunu al-islaam jechummaan kunu nagaya jechum nama rabbiin nagaya isaa kenne inni nagaya namaa kennu jechum nama waliin dinne jechum nama shoorar keeysine jechum nama yaa'iin qabne jechum nama nagaya halabsu nagayaan deemu jechum islaamummaa jechuun ta nagayaan deemtu amantii nagaya jechum. Kanaafuu arraa biyya teenya tana keessatti wanni biyya tana akkana shororkeessu jiru hundi waan islaamummaa malee jiruutu biyya shororkeessu jira. Islaamummaa miti. Islaamummaan amantiin islaamaa akka amantii islaamaati jechuu nama shororkeessuu ni balalfatti, nama ajjeesuu ni balalfatti, waan namaa saamuu ni balalfatti, sabaan nama jibbuu ni balalfatti. Nama tokko abbuma fedhee haa ta'u jibbuu fi miidhuu fi bakka inni jiru buqqisuu fi saamuu fi hunda ni balalfatti. Kanaafuu islaamummaa jechuun nagaya akkanaati. Arra biyya tana namni shororkeessu jiru, nama ajjeessu jiru, nama saamuu jiru, nagaya nama dhorku jiru, nama musliman ta'in warra amantiin qabnee takkan nama shororkeessu jira. Kanaafuu amantiin islaamaa nagaya namaa laatti rabbiin keenya amantii nagayaan nuu kenne nuti. Ummanni islaamaa wanni itti gammaduu qabnu alhamdulillaahi rabbii keenyaaf galannee haa ga'u amantii nagayaan nuu kenne. Irra caaltuun wanni rabbiin ummata Muhammadiif kenne tawanni sanirra caaltuun jirre maali beeyta? Islaamummaa. Islaamummaa ol qananii rabbiin nuu kenne numan jirre beeka. Qananiin hundi tatanarra xiqqooti.
Qananiin hundi tatanarra xiqqooti ta islaamummaarra xiqqooti jechuudha. Irra guddoon qananiidha islaamummaa rabbii nuu kennuudha. Islaamummaa akkanaa tana rabbii nuu kenne islaamummaa akkanaa tana qabaachuutti haa gammannu uummanni keenya. Islaamummaa nagayaa tana qabaachuutti. Islaamummaa boru sababaa isii qabaachuutiin shafa'aa magantaa Nabi Muhammad arkatan ta ittiin jannata seenan ta ittiin azaabarraa fagaatan amantii akkasiin rabbi nuu kenne. Amantii biraatirra buruu ragaa baatu akkasiin nuu kenne alhamdulillah rabbiin keenya jechuudha. Amantii biraatirratti ragaa baatu. Amantii nabiyyoonni ammaan dura Ciisaan, Muusaan hundi nabiyyoonni jiran kun hundinuu ragaadhaaf ummata Muhammad yaammatan. Hoottaa ummanni Muhammad isin ragaa naa taha an ummata kiyyatti amantii geessee isaan narra diduu je'ee ganaa ummata Muhammad anbiyoonni ammaan duraa yaammachuu ta'a. Nabiin keenya akkas jennu alhamdulillah alayhi salaatu wassalaam. Rabbii amantii kanaa nuu kenneef galanni haa ga'u. Nabiyyi akkanaa ka rabbiin nuu erge nagaya arhamanni rabbii isarratti haa jiraatu. Kanaafuu amantiin islaamaa amantii nagayaati jechuudha. Amantii nagaya qaama keetiif nagaya kenni, lubbuu teetiif nagaya kenni, hawaasa kanaaf nagaya kenni. Haadha abbaa keetiitti tola ooli, ollaa si cinaa jirutti tola ooli, hawaasa jiruu kanatti tola ooli, waan namaan tuqin, namaan arrabsin, namaan hamatin. Amantiin islaamaa akka amantii islaamaa yoo ta'e malee amantiin namaan hamatin jettu hin jirtu. Seerri namaan hamatin jiru hin jiru. Namaan hamatiin jiru hin jiru wanni seeraan kaa'ame namaan hamatiin seerri jiru hamaaf dilii akkanaatis qabamu wanni jedhamee hin jiru. Amantiin islaamaa lubbuu namaa tiisiteeti, horii namaa tiisitee, maqaa namaa tiisitee, waa hunda nagaya gooti jechuudha amantiin islaamaa jechuudha. Nagaya wanni taateef amantiin islaamaa aba obboleessa kee hin hamatin, waan obboleessa keetiin tuqin, hin xiqqeessin, hin saamin, hin dhawin, hin ajjeesin sin jetti. Nagaya amantiin islaamaa wanni taateef jechuudha. Kanaafuu amantiin islaamaa shoorarkaa dila warri amantiin qabne oofuu jiru kana hunda ni balaaleeffatti. Akka amantii islaamaatti ni balaaleeffanne. Islaamummaan tokko nama gooti, nama jaarte, tokkummaa silaa amma jechuu jirru kana amantii islaamaati qaba. Amantii islaamaati qaba. Al-mu'minu kalbunyaan. Laal namni rabbitti amane tokko akka dhajaarmee tokkooti. Yashuddu ba'duhaa ba'dan jeebar gariin ka garii jabeessu jeebar. Ha hoggaanii fi jee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaami namni qubni qaaxiraa bule obbolummaa tokkummaa akka nabiin keenya alayhi salaatu wassalaami itti fakkeesse fakkiin obbolummaadha. Hoggaanii fi qubni dhukkube qaamarraa jechuu ijji qaaxiraa bultuu jee walitti hin dhiyaataniin maaliif qaaxiraa bultii jime tokko waan ta'aniif jee. Waan tokko tahanii fi waan walitti dhaabbatanii fi ijji qaaxiraa bulti. Hamiilli si dhukkubu ijji qaaxiraa bultee afaan arrabni wanni waywaachaa buluuf waan walitti dhaabbatanii fi jechuudha. Islaamummaa jechuun akkasii tokko nama gootee waliin nama hiitee nama baqatee rahmata gootee biyya deebisaa jettee nama hunda nagaa gootee shororkaa warri biyya shororkeessu akka biyya shororkeessine gootee amantiin islaamaa. Amantiin islaamaa nagaya nagayni amantiin islaamaa labsitu kana. Obboleessa nama gooti namaaf rifatti. Kanaafuu obboleeyyan kiyya bakka jirtanii walii rifadhaa, rahmata waliif godhaa, wal maxxanfadhaa. Tokkummaa wanni qabu obbolummaa islaamummaadhaa qaba jechuudha. Kanaafuu islaamummaan tokkummaa labsiti. Al-muslimu akhul muslim jaan nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Islaamni obboleessa islaamaati. Islaamummaan sabaan naman filtu. Islaamummaan sabaan naman filtu, gosaan naman filtu, bifaan naman filtu. Aangoo fi aangoo dhabuun naman filtu islaamummaan. Nagayni islaamummaan qabdu akkanaaf fakkaata jara keenya. Kanaafuu wanni islaamummaarra nagayaa numan jirtu. Wanni islaamummaarra nagayaa dachii tanarra hin jirtu. Amantiis haa ta'u, heeraas haa ta'u, seeraas haa ta'u hin jiru wanni akka islaamummaadha. Haqa namaa eegu, tokkummaa namaa eegu, walqixxummaa namaa eegu hin jiru jechuudha. Hin jiru. Osooniif namni bifaan jibbame akka mana zamana kana namni sabaan nama jibbutti jechuudha. Sabaan nama jibbu kanatti amantiin islaamaa osoonii fi sabaan nama jibbuun jiraatte Bilaal hin maxxanfatan turan arabni. Nabiin keenya mu'azzinan ta'uu ture sila nabii keenyaaf Bilaal jechuudha.
Salmaan min ahlul beyti berga. Akkas je mee Salmaan maaliif silaa osoo arabni bebbereedaan san jiru bilaalni azaan nabii keenyaaf lafa qe'e sallallahu alaihi wasallam ar'a silaa nabiin keenya saba biraarraa tahee bilaal dhufee ni azaanaaf ja'amee goostii filattu ni jirti nama rabbitti amanee ni maxxanfana ni jaa warri iyyuu ni jira hin jiru amantiin islaamaa kana qabdi amantiin islaamaa bifaan naman filtu sabaan naman filtu gosaan naman filtu qabeenyaa fi miskiinummaa fi daanyummaa dhabuun naman filtu amantiin islaamaa hunda wal qixxeessiti islaamummaan ta'a akkanaati haa wal jaalannu tokko haa taanu yoo tokko taane malee diinas qoffisuu hin dandeenyu islaamummaan tokkummaan islaamummaan qabu tana keessatti nuti faayidaa hedduu nu jira waa hedduu qabna nuti hedduu nu fayyaddi amantii islaamaa tanarraa namni waa barachuun waa hedduu nu fayyadaa beeka akka amantiittis akka waan biraattis akka waan keenyaa sanittis amantiin islaamaa nu fayyaddi beeka wanni hubachuu qabdan amantii islaamaa hin jibbina amantiin islaamaa itti khoota amantii islaamaa tanatti as deebi'a rabbitti amana rabbiin tokko muhammad ergaasaati jaa salaataa soommana wal jaaladha wal maxxanfadha kana amantiin islaamaa wanni isin labsitu obboleessi kiyya abdullaahis na cina jira inninis irratti isiniif dabala arraaf asumat dhaabna obboleeyyan kiyya wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Egaa akkuma isheen jetti obboleeyyan islaamaa rabbiin quraana keessatti innaa khalaqna yaa ayyuhan naasu innaa khalaqnaakum min dhakarin wa unthaa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ربي دوا يا المنما نتي إيرافي دبرتي غونة يسنوم سيقولي آدمي في هوا الرأي يسنوم غوسا يسنغون غوسا أددا لمي أددا يسنغون مالي في سنغون أكاول الرد أفتوتني وصونتين أكاول الرد عادتني وصونتين هي وصونتين أكا والبيتني سيقولي kana acha ati gosa abaluu taate ati gosa X gosa A taate yookaan gosa B ta'eef wal jibbuun hin jirtu jechuudha. Maaliif yeroo maantanaa kana gosa wal jibbuu jira. Yoo afaan kana malee dubbatte yaani wal jibbuu jira. Afaaniin nama jibbuu jira jechuudha. Kana acha amantiin islaamaa amantii tokkummaati. Amantii afaanii fi gosa qofatti amantii wal qixxummaati. Dhufanii namarra galanii nama jibbuu jira. waan akkasii jira jechuudha. Bakka biraatti dhufanii sirra galanii haati irra galte kun osoo sin jibbin ati hagalte namarra gale dhuftee nama jibbuu jira. Sirri waan islaamaa akkasin jedhu. Amantiin islaamaa amantii wal qixxummaati jechuudha. Galtee namarra gale jibbuu hin hayyamtu amantiin islaamaa. Egaa obboleeyyan amantiin islaamaa amantii tokkummaati. Arra sila addunyaan osoo ni islaamummaan kanama shoora keessaa taate arra islaamummaa buluutu hin jiran akka fedhanii buluu jiran. Mirga seera fedhan baafatanii akka silaa lubbuun isaanii feetee bulu jira jechuudha. Silaa arraan tana nagee harkachuu qaban. Silaa odoo islaamummaan nagee nama dhoorkite. Egaa islaamummaa dhiifnaa nagee harkachuu qabani? Harkachuu qaban jechuudha. Hin harkanne jechuudha. Wannummaa nagee dhabaniif islaamummaa dhawaan dhabanii jecha arra addunyaan nagee dhabdee jechuudha. Kanaaf amantii islaamaa amantii tokkummaati, amantii walqixxummaati. Amantiin islaamaa fakkeenya biyya islaamaa keessatti biyya islaamummaan bultu keessatti kaafira jiraatu mirgi isaa akka tiifamu wanni hundi isaa akka tiifamu gootee jechuudha. Bakka islaamni zakaa kafalu amantii islaamaa gibira kafalaa jettee bara biyya islaamni bulchutti biyya islaamummaan olaantummaa qabdutti gibira kafalaa jette. Hoggaa gibira kafalaa jette baale kaafirichi keessa jiru haadiin jiru jechuudha. Gibira akka kafalan goote isaan kana miidhuufi miti. Maaliif walqixxummaaf bakka islaamni zakaa kafalu amma islaamummaa irra jirtu kafalutti hin jirani. Kafalu jiran eega. Waa meeqa kafalu jiran islaamummaa waa meeqa kafalu jiran jechuudha. Kanaaf olaantummaa islaamaa keessatti bakka silaa islaamni zakaa kafalu kun gibira kafalaa jette jechuudha. Walqixxummaa amantii adilii jechuudha. Dhiiraaf waa hunda tokkummaa waa hunda keessatti obboleeyyan goote. Amantiin islaamaa namaaf dhiisi hattaa beeladaafillee ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam hoggaanii fi waa gorraatan. Hoggaanii fi waa gorraatan gorra'uu tolchaadhaa jee ablee qaradhaadhaa jee ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam. Beeladaa wanni nyaattu jechuudha. Beeladaa silaa afaan hin beekneewu makluuqaafu akka haqasii eegan nyaachisaa itti. Nagaa labsuusiitiif. Nagaa deemuusiitiif. Kanaaf amantiin. Kan qofaame bishaan illee obaasa dheebuun hin qalina. Qoonqollee nyaachisaa. Achi booda nyaachisaa obaasa ablee irraa qaradhaa
qalaa jedha. qalaa jechuudha. Kanaa jecha obboleeyyan amantii islaamaa amantii kasiiti. Amantii namni hoggaanii fi rakkoon adda addaatti hammaate poolitikaadhaan meeqotta waa'ee nageenyaarra nu dubbadha waa'ee kanaarra nu dubbadha jaanii miti. Amantiin islaamaa amantii matummaan isiitu nageenyaa ta'uu akka beeytaniin inshaallah asumarraan isinii dhaama. Arraaf gaa mariin teenya gabaabduun tana fakkaatti. Inshaallah. Yoo yaada qaba. Ummata keenya rabbiin waan dhageenyee kana warratti fayyadamu rabbi nu haa godhu. Amantiin islaamaa nuti amma gaa isinii ibsine osoo hin jenne numa saattee isine silaa ulamaa'ii qabna warra baqee yaa'u warra nurratti saasa'uu beeku nuti viidiyoo gabaabduu tana waraabne waan ta'eef jecha asumatti dhaabna matummaataarra isinii tuyne. Kanamaafuu obboleeyyan kiyya amantiin islaamaa jechuun amantii nagayaati. Nuti ummata nagayaati. Amantiin jibbamuu hin qabnu, sabaan jibbamuu hin qabnu, biyya teenya irra dhiibamuu hin qabnu. Amantiin islaamaa kan hayyamtu. Akka amantii islaamaattis osoo namni biraa useewu biyya teenya irra dhiibamuu fi ajjeefamuu fi zarafamuu tola hin jennu. Nuti amantii islaamaatiin nu barsiise gabrummaa falmachuu. Biyya ifii irratti mormachuu amantii islaamaa irraa baranne. Namni biraa nu barsiifne. Abbaan tokko duraan beeyne amantii akka islaamatti nuti amantii islaamaa irraa baranne jechuudha. Amantiin islaamaa gabrummaa akka ofirraa falmattu nu barsiifte. Amantiin islaamaa gabroomaan jettu. Mataa qaqqabadhaa lafaa kaayaa deemaan jettu. Kanaafuu amantiin islaamaa jechuun jeenummaa nama barsiifti. Doynummaa nama barsiiftu, arjummaa nama barsiifti. Kennaa miskiina ogaa gartan jetti. Amantiin islaamaa takkanaati. Kanaafuu warra itti fayyadamu rabbi nu haa taasisu. Rabbiin balaa tana rabbi nurra haa deebisu. Biyya teenya tana nagaa rabbi nu haa taasisu. Yaa rabbi biyya teenya tana nagaa nu godhu. Yaa rabbi warra gamaa gamanaa nu duulu jiru kana. Yaa rabbi warra harka bitaachaa kana. Yaa rabbi Khaaliqa nurra haa deebisi. Yaa rabbi kuma wayyaanee nurraa deebifte nurraa deebisi. Yaa rabbi kuma wayyaanee cabsite nurraa cabsi. Yaa rabbi nagaa nu godhi. Yaa rabbi ijoollee teenya bakka jirtu hunda nagaa nu godhi. Biyya teenya nagaa nu godhi. Yaa rabbi warra balaan deemu balaa mataa isaanii gubbaa kaa'i. Yaa rabbi nurraa deebisi. Yaa rabbi irra nu aansi. يا رب نور عبسي يا رب بلا عبسي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.